Mashallah kenna obboleettiin teenna haadha ofiitiif kennite. Kenna hedduu bareedaa, kenna dinqisiisaa, kenna ajaa'ibaa jechuudha. Mashallah rabbi sirra haa jaalatu. Kenna akkanaa jechuudha. Arabiyaa majlisi anyuneemi jechaadha. Akka gatiin isaa qaalii. Haati tiyya qaaliidha. Haati tiyya naaf guddiidha. Haati tiyya naaf waan guddaadha. Jettee kenna bareedaa wanta ofiitii ofiin hawwitee gar guuttachuun itti ulfaate haadha ofiitiif guutte. Mashallah rabbi irraa haa jaalatu. Ani haadha tiyya gammachiisee yoo jedhe anallee rabbi na gammachiisa. Rabbi wanta an hin yaadne na gammachiisuu danda'etti haadha ofii haala kanaan gammachiistee jirti. Arabiyaa majlisi anyuneemi abbaa mitirii jaha haala kanaan qopheessitee jirti. Rabbi irraa haa jaalatu. Haadha ofii surprise gootee namoonni surprise godhuu barbaadan gara Zulaamaa Shookoota hedduu bareedaa hedduu ajaa'ibaa rabbi sirra haa jaalatu. Kanaa olitti rabbi dabalee si haa kennu siin jennaa obboleettii tiyya gaarii nama hundaa miti nama rabbi laaffiseef nama rabbi beeksisee qofatu haadha ofiitiif waan gaarii ta'a nullee nama haadha teennaa waan gaarii ta'e du'aayii irraa argatee irraa gammadu rabbi nu haa taasisu hunduma kennaayyuu namni du'aayii wanta akka du'aayii haadhaaf abbaa gahu hin jiru nama du'aayii maatii ofii irraa fudhatu rabbi nu haa taasisu viidiyoo kee kana haga xumuraatti ilaaluun sinirra jiraata. Kenna haadha ofiitu qopheessite qabatte akkasuma Usman saasnaan laayikii gocha haga qoraan hordofaa isin jecha warroonni eessa jiraata kanaan jettanii kan jiraadhu shaashaamannee absiitaa shaashaamannee diggaamu naannoo booddee kunuunsaa isin keessa jira warroonni meeshaa keessaan isin dhufee qobsaan ta'e gaddaas jira asirratti haasaa kan dheeressitee naan jedhina yeroo hundaa viidiyoo adda isin waraabaa viidiyoo sagalee namjechuu dhaba yoo normaal isin waraabadee sagaleen tutan namjechuu dhaba nonfolchaa isin jedha haasaa isin dabaluu barbaada jetti yoo itti guddinarraa qaba jettiin kun hoggaaf deemaa jirta jettiin kun qoreedha maqaan isii hawwii jedhama viidiyoo kee kan hoo argite hawwii kootu keessan na dubbisiisin jedha lakkoofsi kee walumaa lakkoofsi na jalaa badee jira hiyyaa qabdi hiyyaa isii Abdaitaadha maqaan isii Ruuziyaadha Abdaitaadha meeshaalee nama lamaa wal bira ajajatanii hoggaa kana jechuudha nama lama fittee haadhaa fittee geessitee qoreedha jechuudha bakki afaanillee yoo beektanii bakki qoree beektanii yaada bakki yoo beektan jechuudha asumaan sagalee jechuudha Ruuziyaan isii Abdaayitaa meeshaa nama lamaa wal biratanii Ruuziyaadha hawwiidha nama lama wal biratanii Ruuziyaan Abdaayitaadha hawwiin qoreedha qoree geesseef jechuudha yeroo jalqabaatti meeshaan nama qoree geesseef hawwii jechaadha eegasii kan makkii afaa illee geesse karan hundaatu geesseera makkii asitti yoo beektan jechuudha hawwii yoo beektan hawwiin isin gama jedhee yaada naa gaafadhu jedhee illee himeera natti fakkaata Ruuziyaatti illee himeera Ruuziyaallee achumaa sitti cufattee warri beektan haadha surprise goote kaate haadha lammataatiif kennaa wayinaa kennite bidoo wayinaa kennite achumaan baddee hoggaa keessatti eegee dhaabee Ruuziyaatti himee sitti Ruuziyaallee achumaan baddee asii sagalee keessanoo dhageetteef baallaa kootutti namni lubbuu namaa waan ta'eef kootu haqatan ta'e irraa fuudhuus jira haasa'u sun deebisee dhoofochaa haqatan ta'e kootu irraa lubbuun namaa waan hin baanaan dallaa beekna malee hagamata jiraan dubbeet waan ta'eef haqatan keenarraa fuudhuus jira hawwii baay'ee jaaladha haqatan keenarraa fudhadhu yoo maatii guyyaatti nageessinaa jette duqeetiin ajajjee duqeetii saattee riyaallee bitee wallahi akkasuma jira riyaa fi duqeetii akkasuma jira achirraa qabnee qalii hafuutillee meeshaa barbaadee fidee hojjechuudha taasii arabiyaa kun obboleettiin keenya haadha ofii saapiraayizii gootee yeroo hundaa birrii qabeedha garuu hunaafee amma kennaa obboleettii keenya irra jaalladha nam tokko ofii bitachuuf namatti uffatoo kanaan obboleettiin keenya arabiyaa majlisii jofaa kanatti alumeen jecha haadha ofii keenya obboleettii keenya ittiin fakkaatu isin jedhu waan barreessaa jedhu barreessaa fi asirraa buna qabdi subbaa qabdi zeerii qabdi haadha ofii maashaallah rabbi suuraa haa jaalatu du'aayi sedhaasi rabbi siyaa barakatu rabbi suuraa haa jaalatu siyaa barakatu meeshaa tokkotti ofii bitannee osoo akka bitatanii haadha ofii akkanatti waan akkana fakkaatu maashaallah meeshaa bareedaa akkanatti saarratti haadha ofii gammachiistee afibbaa beekiraasii jira gubbaa isaa kanarra beekiraasii jira jechuudha beekiraasiin kan ziippisanii namni hunduu ka beeku jechuudha maashaallaadha akkuma isaan kan kana alumeenidha kan isaallee
jadda mitiri takkatiin birri kuma jaha jechuudha. Abbaa afurtamaa keessatti albuudni isaa inni abbaa afurtamaa keessatti baay'ee dheeraa. Namoonni barbaadan jadhaas ni jedha lakkoofsi bilaa kenna waa sagal torbaatamii lama waa duwwaa digdami shan kudha sagal irraa teeloojiidhaan telegiraamii immoo waatsaappii kanneen walitti dandeessanii obboleettii keenya rabbi sirraa haa jalatti rabbi si haa gammachiisuudha. Meeshaan kun eessa warri jettan meeshaan kun hasaasa deema jechuudha. Meeshaan rabbi haa jaalatu obbolee haadhatii fi kunneen qabxii faaradee qabxii rabbi haa jaalatu jechuudha qabxii jechuudha. Obboleettii haadha fi haadha mana gammachiistee jirti haadha isaanii arganii turani. Garuu viidiyoo keessa naa seenan immoo hin seenee bakka hojjetu jechuudha. Isin viidiyoo keessa saskiraayib shaayii shirraa asin jaa viidiyoo keessa baay'ee alaalamaa jiru. Guyyaa lama sadii keessatti ture jira waan maashaallah argitanii akkatti bareedu aymineemi baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Kararii isaallee ta'ee diizaayiniin isaa baay'ee bareeda. Yeroo jaalattan ajajuu hin irraanfatinaa sin jedha. Haala kanaan bareedee isin qophaa'ee dhiyaatee jira. Argitanii mitiriin jaha hagam gahaa warree jettaniif deebii asirratti hin argattan jedhee yaada argitanii deebii gahaa argattan jedhee yaada asirratti hangam gahaa mitiriin jaha warree ግማሽ ነገም ነም ጀተኒፍ ኪኖ ገና አካታ ማና keessaniitiin amma mitiriin jaha kun mana mattaruu hin barbaachisu sababni isaa koornarii tokko qaba kino koornarii akkasin argitanii kana tokko qaba waan ta'eef ayneemi bareedaadha. Mitirii mana hin barbaachisu mitiriin jaha jechuudha. Jaha ol garuu mitirii mana barbaachisa. Akka saayiziin isaa irra sinjalaan tarree akka yookaan sinjalaatiin xiqqaanne mattaruu qabdan mana warri gimmaasha galfachuu barbaadan gimmaashna jechuun mitirii jaha jechuudha. Kaaree jaha jechuudha. Gimmaasha jechuun kaaree jaha yookiin mitirii jaha jechuudha. Mana mattarullee uummata kallee sin hin deemsisu mana kam keessattuyyuu boota fedhanitti osoo galchanii kun ufumaan gala jechuudha. Ufumaan gala jechuudha. Boota kamittuu ufumaan gala mitiriin jaha kun mana mattarullee azaasin hin godhu akkana fakkaata jechuudha. Warroonni jechuu barbaadan gara zulaa maashoo kottaa sin hin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamiin imoon waasaappiin kanumaan argachuu dandeettanii an shashamanii jiraadha. Garuu naannoo isin barbaadan kamiyyuu isiniif geessa jechuudha. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Hanga xumuraatti viidiyoo kiyya yeroo kamuu ilaalaa isiniin jira. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa.